Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota, jaallattoota kompiitaraa taatanii fi leenjifamtoonni koo. Ani Leenjisaa Waaqjiraadha. Viidiyoo gabaabduu kanaan ammoo akkaataa itti yuuser akkaawuntii kompiitara keenya irratti kireetii goonee itti fayyadamuu dandeenyu walii wajjin ilaalla. Yookiin yuuzerii haaraa kompiitara keenya irratti akkaataa itti dabaluudhaan kompiitara keenya fayyadamuu dandeenyu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf kontirool paanaalii irratti raayit kilik then open. Achii booda yuuzer akkaawuntii kan jettu kanarratti kilik goona. Isa booda rimuuf yuuzer akkaawuntii kan jettu kanarratti leefti kilikii yookaan kilikii karaa harka bitaa maawusii keenya irra jirtuun kilik goona. Isa booda add user in PC setting, add a new user in PC setting kan jettu iddoo karzariin kiyya jirtu irratti kilik goona. Achiin booda add someone else to this PC iddoo jedhu kanatti yookaan mallattoo hidha'uu iddoo qabdu kanarratti karzarii keenya yookaan leefti kilikiidhaan cuqaamnaa jechuudha. Isa booda bakka yuuzer neemii barreessinuun jedhamaa jiru kanarratti yuuzer neemii fayyadamaa haaraa yookaan akkaawuntii haaraa sana barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii kana maqaa namaatiin yoo barreessine Guutamaa jennee haa barreessinu. Isa booda lafa inter paaswaardii jedhu kanarratti paaswaardii yaadachuu dandeenyu katabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 ammas 1 2 3 iddoo ri'inter paaswaardii jedhu kanarrattis paaswaardii olitti katabnaa jechuudha. 1 2 3 ammas 1 2 3 irra deddeebi'uudhaan galchina si'a lamaa jechuudha. 3 1 2 3 isa booda hinti bakka jedhutti waanuma barbaanne yookaan waan feene barreessuudhaan waan paaswaardii keenya wajjin waliin qabanne katabuudhaan isa booda next jennaa jechuudha. Itti next jennee akkuma argitan akkaawuntiin Guutamaa jedhu yookaan fayyadamaa haaraan kompiitara keenyaaf dabalameera jechuudha. Egaan akkaawuntii Guutamaa yookaan kan fayyadamaa haaraa kana akkaawuntii taayipii isaa yookaan gosa akkaawuntii isaa jijjiiruuf Guutamaa yookaan akkaawuntii haaraa kanarratti kilik gochuudhaan change akkaawuntii taayipii jenna. Achiin booda change akkaawuntii taayipii kan jedhu kana jala dhufnee kana kilik gaafa goonu adiministireetarii fi istaandardiitu jira. Yoo feene istaandardii irra goona, yoo feenes adiministireetarii irra goona. Amma fakkeenyaaf adiministireetarii gochuudhaan isa booda okee jennee baana. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota koo akkaawuntii haaraan amma nuti daballee akkaawuntii adiministireetarii ta'edha jechuudha. Isa booda kana irraa cufuudhaan iskiriinii kanarraa cufuudhaan kiiboordii keenyarraa wiindoo kii fi L gadi qabuudhaan loogoo fi goonee karaa yuuzerii haaraa yookaan karaa fayyadamaa haaraa kireet goone sanaan deebinee gallee kompiitara keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo karaa istaartii dhaquudhaan istaartii irratti kilik gochuudhaan achii kanarratti kilik gochuudhaan saayin aawut jennee kompiitara keenya logoof goonee yuuzerii haaraa yookaan fayyadamaa haaraa
sila kireet gooneen gallee kompiitara keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota ko, waan na dhaggeeffattaniif, waan na daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kanarraa bu'aa akka argattan nan amana. Isinis bakka kompiitaraa argattanitti irra deebitanii shaakaluudhaan